tamsaasa keenya kallattii addaan waan nu jalaa kutee citee fi dhiifama gaafannaa. Kuni dhagaadha. Garba keenyadha. Garba Atlaantikii jechaadha. Egaa asuma jiraanna Oromoodha jettee iddoo ati hin jiraatin hin jiru. Iddoo kanadha jiraanna. Baay'ee attam yoon sin jalaa deeme si yoon sin jalaa sokkes waan noon jedhina bishaanichi xinnoo cimaa yaa jarana asii gallaani bataskaanaa Goorgisiitii fi xilaa warqee wareegeera. Asii nagaadhaan gallaan jechuudha. Kanaafi maaliifi baay'ee cimaadha wantichi. Helikooftariidhaan an bu'e iddoo kanaa. Helikooftariidhaan na buusee faranjiin ilaalaa faranjiin helikooftariidhaan iddoo kana na buusee qajeelee maaltu isa rakkise silaas Oromoon ofii isaatii itti dadhabee na guddiseeree ani yoon deemes maaltu isa rakkise silaas akka kanattiin faranjiin helikooftariidhaan iddoo kanatti nagatte mee kottaa simbirroo nana silaa inni kaan hin didee sinumaan illee bilisoomsa akka kanaa yaa jaranaa iddoo kana hin jira. Egaa maanni garba Atlaantikaa jechuun kanuma qixxee lamaan bishaaniiti gaammaddoon kuni qixxee lamaan bishaaniiti. Egaa akkuma biliyeenarii tokkootti helikooftariin dhuunfaatiin nan dhufee walakkaatti na buusanii deemanii dhufanii na fuudhu ta'ee asuman jiraadha ta'ee waan an godhu hin beeku jechuun maaliif bineensonnis jiru garuu simbirroonni kun jiru. Simbirroota kana wajjiniin hin jiraachuu nan danda'a. Yoo isin bilisummaa diddanis qurxummii as keessaa kana bilisoomseen wajjiniin jiraadha. Maaliif bishaan kanaa wajjin dudubbachaa gaafa oollu galaana abbaa na buute dhufee iddoon jiru na fuudhee deemee oole. Utuun immoo daakaa danda'a ta'e nan danda'aadha. Bilaak beeltii illee qabaa. Maayinni sun qurxummiidhaa achuma iddoon keessatti obboleessa koo sii deeme waan akka bineensa wayiitu asinatti bahee kanaafani yaa ijoollee borumaafuu kabaja keessaniif illee kanan fuudha ofirraa alaabaaruma keessan garba Atlaantikaarra yoon sinii kaa'ee alaabaaruma keessan yoon sinii kaa'ee jireen alaabaa fidee iddoo kana kaa'ee alaabaa keenya dirree Finfinneerra yoo mirmirsuu dadhabne garba Atlaantikaarra mirmirsinee dhaloota dhaalchifna. Dhaloonni inni nutti aanee dhufu immoo waggaa 200-300 booda dhaloonni dhufu immoo garba Atlaantikaarraa fuudhee alaabaa keenya Finfinneerra dhaabuu hin danda'a. Kanaaf qabsoon keenya Oromiyaarraa kaatee nuqumbaatii kaatee hamma garba Atlaantikaatti qabsoo deemedha jechaadha. Qabsoon Oromoo salphaa isinitti hin fakkaatin baay'ee deemeera. Alaabaa keenya alaabaa isa guddaas isa bal'aas qaban ture fidee dhufuu nan danda'an ture. Alaabaa keenya garba Atlaantikaatiin ga'uun qabsoon keenya na waamte simbirrootu na waame. Dhufaan jira wacinaa afaan simbirroo nan beekanii yeroo ani gadi deemuudhaaf jedhu lakki miidhamta ol deebi'etti gugee achirra dhaabatu akka daakiyyeeti. Maaliif yoo sabni si dhaga'uu didee taajjabbii jennee homaa namni dhaga'u waamoo jennee ka addunyaatti waldaa ijaarree waldaa
waldaa guddaa ijaarre akka addunyaatti sas dhaga'uu didee amma kana booda garba keessa jiraata. Qurxummii wajjin waan arganne nyaataa waanuma as keessa jirtu funaannannee alaabaa keenya garuu garba Atlaantikaarraatti mirmirsinee inni galee isa booda hin dhufee helikooftariin dhufee helikooftariin na fuuchuu dhufe egaa yaa jara nagaa anillee miidiyaa baay'ee hojjechuun barbaadan ture warri biyya kanaas na barbaadu waan ta'eef hin barbaaddi warri biyya kanaa namoota mul'ataa akka koo kanaa kaachuu barbaaddi beektaa jiinii keenya kaachuu barbaaddi warra Itoophiyaan ofirraa gadi ariite kana warri faranjii itti fayyadamti qincillaatii Itoophiyaan ari'e kana warri kuni itti fayyadamu isiniin jechuudhaaf hin jedhee kanatu as jirraa isiniin jechuudhaafanii kaameraa bring them on camera naan jedha ijoollee genereeshinii shanii ka'e koomentii keessanii aduutu baay'ee ba'a akkattan ilaalu dhabe lakki maali bilisummaan illee dhiyoodha maali anillee qaqqabaa laataan beekuudhaan illee kana booda fedhiidhuma waggaa 200 caalaa jiraachuu hin qabu biyya kanarra biyya lafaa kanarra maaliifi egaa akkasii isiniin jechuudhaaf hin jedhee yoo walitti qoosuu dhiisne gaarii ta'uuree jedhee maraaticha Oromoon qabdu dhugaa laga miicaa jirtamoo laga miicaa maaliiti kuni nama na garba Atlaantikaati maali isaati ji'oogiraafii irratti barattanii dhufeetanii siif jecha waanan hin taane waanan hin qabnee fi dhufeetan immoo si argisiise maalan godhe kuni garba Atlaantikaati bartoonni gooftaa gaa kana fa'irraa dooniidhaan deemaa turanii waan kana caalurra halkanii fi guyyaa deemaa turanii yerootti dooniin isaanii nyaatamuudhaaf jedhu fa'aa gaa ka'ee fa'aa abbooma ture namichi jabaan suni kanaaf baay'ee isinitti tola gaa baay'ee isinitti tola baay'ee gaariidha alaabaa keenya handhuuraa Atlaantikaarra ni mirmirsina yoo jenne waan nurraa fokkisuu hin qabu jechaadha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa gaaffii keessan immoo tokko tokkoon nan deebisaa istiidiyootti deebi'ee helikoophtarii kootu dhufaa jira faranjiin helikoophtarii naa fiddee asii na fudhatti ammasitti xinnoo ishee dhagaa kanarra taa'ee isin haasofsiisuu laata xinnuma as bowwaa kana keessa xinnuma gadi quphanee akka kana iddoo kana taa'ee immoo mee amma kuni qixxee lamaanii garbaatii gogduu tokkotu gidduu jirti achitti helikoophteriin dhufteetu xobsi gooti sa'aatii si eeyyamame turtaa sa'a lamaa isa booda immoo dhuftee si fuuti jechuudha asii yoo nyaatamtee oosa jetteef immoo hin nyaatamtu yoo nyaatamtee jarri qabdi teknooloojii kana qabdi dhuftee lubbuu kennuma baafti waa tokko hin taatu waaqayyoo si wajjin jiraanna namaan taatu koomentii keessan dudubbisu achi galaga ishee koomentii keessan dudubbisee aduudha garuu ija koo maxanxariillee hin qabu lakkoofsa waggaa immoo akkuma Sumaalotaa hin sodaattu anuun sodaadhu jiraachuu hoogganaan jiraadha maaliifi waggaan amma kanaan dura dabarse hunda akka waggaa maraattummaatti waan ilaaluu fi jireenya isa booda jireenyi tokko illee waan naa jalqabuu fi waggaa 200-300 waan jiraadha yaada biyya lafaa kanarra gama sanaanoo shakkiin qabuuni lalisee biraanuu maal naan jetti nu jalaa dulloomaa jirtaa maalan dulloome namana maalan dulloome nama fiigee gaara yaabee gooda bu'ee isiniif jecha garba Atlaantikaa keessa dhagaa keessa olii gadi fiigutti dulloome moo umrii koon beektani kanaafi malee ana jechuun mucaa daa'ima
daa'ima reefuu qabateen quufnedhaan. Inni kan biraan maal bannaatii si yaannee du'uu fi waaqii sagalee koo yaadina jechuun immoo nan dhufa miidiyaatti nan dhufa waanuma ta'ee fi faranjiitu waan xinnoo tokkotti biizina goote ji'a muraasa duraa amma miidiyaatti nan dhufa miidiyaatti yeroon dhufu garuu poolitikaan faxaffatu amma si'achi poolitikaan keenyas homa naannoftee harkuma OPDOtti galte. OPDO'n namoota keenya dantaaraan bittee maallaqaan bittee hoteelatti gashitee soortee okaa jala nattee miidiyaa bantee laattee fi farda yaabsistee jimma keessa deemsistee waan adda addaa keessa deemsistee poolitikaa keenya biyyoo nyaachiste OPDO'n beektaa. Kanaafi ani gara abdii kutachuuttan dhufe amma gara abdii kutachuuttan dhufe qabsaa'aan illee abdiin kutatu gara abdii kutachuuttan dhufe. Maaliif jennaani beektaa ani walabummaa fi abbaa biyyummaa Oromoof Oromiyaatti nama na beektaa biyyootaaf biyya Ameerikaallee bal'aaraa biyya 50 ol qabaa biyya Awurooppaa kana keessaa biyyi mataa isaanii danda'anii jiraatanii miliyoona 2 miliyoona 3 miliyoona 5 faa qabu beektaa lakkoofsa uummataa Oromiyaan miliyoona 60 yookiin 70 yookiin 50 qabdu kun hamma yoona naannoo Oromiyaa yeroo jedhamtu dhiiga kootu na danfa biyyi Oromiyaa biyya ta'uu qaba Oromiyaan biyya guddaadha inumaayyuu gara fuulduraatti maalan hawwaanii Oromiyaa utuun danda'e ardii godheen biyya Wallaggaa biyya Arsii biyya Harargee biyya Booranaa biyya Gujii biyya Walloo biyya Raayyaa akkas jireen adda qooda maaliif jennaan ardiidha bara Oromiyaan naannootti OPDO'n gashite yookiin impaayirri kun naannootti gashite kun ardiidha bara maaliif jennaan mee dhaggeeffatu qaba qofaasaa jechaadha uummanni Wallaggaa qofaasaa miliyoona 15 ta'a bara. Kana jechuun Wallaggi iyyuu biyya 3 ta'uu danda'a jechuudha akka biyya Awurooppaatti. Eegalee akka biyya Awurooppaatti Wallaggi iyyuu biyya 5 ta'uu danda'a. Maal taateetu biyya 3 ta'uu danda'a. Hamma yoonaatti garuu qaanii guddaa nuti ilmaan Oromoo miliyoona 60 miliyoona maaloodha utuu jennu biyya ta'uu dadhabne garbummaa sirna nafxanyaa jalatti dhiitama faannoon dhuftee qotee bulaa keenya qala. Nuti genereeshinii abaarame jechuun hin danda'ama. Maaliif utuu ilaalluuti abbaa faada kee dhufanii mana irratti gubanii morma kee kutanii si agarsiisu jechuudha. Maalirraa ka'eetu baay'ee tuffatamne. Kanaafanii ani guutummaa garaa kootiin kan hin amanu kan ani nama cicciree nama qeeqee nama nyaadhuufis nama Itoophiyaan faarsaa jettee Itoophiyaa jala wanna kadhattu kana hin jaalladhu. Ani biyya Oromiyaan barbaada. Oromiyaan biyya taatee nama mataa isheetiin bultee bilisummaa mataa ishee labsattee utuun buleellee gara waaqaa deeme nan gammada. Dhugaan isiniin jedhama. Maaliif biyya Oromiyaan arguu barbaada. Kanatti ani amma poolitikaa keessaa poolitikaa isheetii Oromoo galaana kana garba Atlaantikaa kanarraa waa baraa. Garba Atlaantikaa kana bulluqsitee abidda fiddee garba kana naannoo isaa eewwette waggaa meeqa si fudhata? Oromoon akkas nu jalaa ta'e bara. Baay'ee waan ta'eef yoo dammaqsite qeerroo muraasa yoo dammaqsite qeerrottiin atteetu dhumti hin fixxi jarri warri ajjeesuu barte kun warri OPDO kun Habashaa kun. Kanaaf isheen bishaatti daftee duuti wal faana immoo Oromoon bishaachuu dide. Kanaaf miidiyaan argitus immoo sirnuma nafxanyaa leellisa malee Oromoo siin jabeessu Oromummaa siin jabeessu sii galee kanarraa kan ka'e hamma yoonaa tuffatamne qe'ee waaqayyo irratti nu uume irratti abaaramaa taane hayyoonni ishee biyyaa baqattee biyyaa baatee sodaattee lubbuu ishee olfachuudhaaf hayyoonni biyyaa baatee isheen roorroo jibbite immoo bosona galtee amma humna ishee carraaqqattee lolaa jirti. Isheen kan mana hidhaa jirti.
isheen dadammaqxe jechuukooti. Isheen dadammaqxe isheen kan mana hidhaa jirti. Isheen kan duuteetti maaliif kophaa ishee xinnootu bishaate ka. Qeerroo muraasa yeroo isheen bishaate qeerrooni kumni kudhan yoo bishaatte ishee dafanii jalaa fixu jarri fixanii nu agarsiisan. Wal faana Oromoo dammaqsuu akka garba kana nu jalaa ta'e Oromooni kana dammaqsuudhaaf immoo silaa meeshaa guddaan miidiyaadha. Miidiyaa keenyas abdiin irraa kute beektaa takka taa'een ilaalaa yuutuubii soo laaltee dantaadhuma jiraachuudhumaaf hojii hojjetamuudha malee qabsoodhaaf hojii hojjetamu miti. Kanarraa kan ka'een abdii kutee qabsaan illee abdiin kutu looreet abdii kutee qabsoorraa kanaaf kana jechuun miidiyaa dhiisuu jechuu mitisii jechuudha. Kanaaf hin badiinaa jabaadhaa barattoonni jabaadhaa baradhaa yoo baratan yoo jabaatanii hojjetanidha yoo jabaannee barannee uummata keenya sochoosuu dandeenya. Uummatuma baratteetu afaan kanallee daangaa kanallee nu hambistee qabsooftee uummata dammaqsitee kanaaf akka itti naa hubadhaa isiniin jechuu fi waan na dhaggeeffattanii fi galatoomaa buna mallakkee lama dhugaa anis helikoofteri koo kaafadheen qajeelaa ulfaadha. Suuraa helikoofteri immoo nan gaafatina. Inni sekuriitii koof jecha kooddiidhaan oofama. Kanaaf paayileetii koo fi helikoofteri koo amma ammaa agarsiiseen beeku. Maaliif namni baay'ee impoortaantii ta'ee biyya kanaaf baay'ee eegama waan ta'eefanii kana nan dhoksaa isinii jechuu fi ulfaadhaa nagaatti.